Waaqayyo viidiyoolee ammayyoonaa hojjetamu keessaa kan akka har'aan rifaasisee akka har'aan nagaddisiise tokkollee hin jiru jechuudha. Dhugaa Yesus yeroo akka kana namni seraamikii irratti ilmi namaa hamma kana ol utaalee lafa dha'u jechuun dhugaa waanuma kanarraa hafeeruyyuu natti hin fakkaatu. Naasuu wajjiniin hanga kana ol utaalee saafarite Saawudiyaa gaafa isaan jedhani dhugaa Waaqayyo ol utaalee gadi lafa seraamikii irratti gad rukutame. Egaa akkuma beekamu kun hospitaala galee yaalamaa jira jechuudha. Saidoonii dhuma akkasii Waaqayyo namaa oolchu baay'een gaddi baay'ee nama boosisa jechuun dubartiin akkamittiin ilma namaarratti hanga kana gara jabina hanga kanaa uumte namni tokko gaafa as deeme achi deeme jiruu isaa jireenya isaa osoo fooyyeffachaa jiruuti sanas jaallatee miti kan inni fuudhe si jaallatte jennaan bakka ilmi namaa lubbuu dhabuu isaarraa erga na jaallattee immoo lamaan isaaniiyyuu hambushatu anadha jedhee itti gale erga itti galee kunoo gara lubbuu isaatti adeemanii jiru jechuudha. Egaa hojiin shamarranii jechuun hojiin masaanuu jechuun kunoo isaa kana fakkaata jechuudha. Baay'een gadde dhugaa Waaqa baay'ee natti dhagahame laphee koo kanarraa na tarsa'e dhugaa Yesus yeroon arge jechuudha. Nagaan daganne nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya dhugaa dubbachuuf kanaan dura kokkolfaa haasahaa wajjiniin odeessaa turre waa'ee Saidoo, waa'ee Sumayyaa, waa'ee Ayyuu jechuudha. Waa'ee jaalala isaanii, waa'ee sargii isaanii irraa dudubbachaa turre. Garuu immoo jechuudha gammachuun kana fakkaatu ani milkii dhabeessi waan akka kanatu dhugaa nama mudata jedhee takkaatti yaadeen beeku. Maaliif yoo jettan yerooma waan hundi badee jedhu kuni badee yeroo jedhu nuti kan qabu hin kofalla dhugaa hin kofalla qaldii jenna jechuudha. Ilmi nama gaafa nama jaalate akka kuuraa yookiin akka kubbaatti dubartiin gaafa akkanatti namatti haasoftu tokkoffaa gara laafina isaa jechuudha. Lammaffaa innillee lubbuu namaaf quuqama qaba jechuudha. Ilma namaa waan ta'eef ilmi namaa lubbuu namaaf quuqama qaba. Dhugaa dubbachuuf otoo gaafa duraa Ayyuun tole jettee haga kana isa rarraasuu baatte otoo haga kana itti rarra'uu baatte akkasumas immoo piraankiin sun otoo isaanitti hafeera ta'ee dhugaa dubbachuuf hamma kana dhumni Saidoo haga kana ta'a jedhee takka itti yaanne. Ani gaa akkuma yeroo piraankii Sumayyaan badde yeroo jedhan dhugaa Waaqayyooti. Waanuma Sumayyaan bakka sobdee akkuma Ayyuun baddee haja sirraa deeffadha yookiin daboon sirraa ba'a jettee Ayyuun isa dhokattee kaatee itti mul'atte ani nama takka birallee hin deemne maatii kiyyattillee himeen jira hiriyoonni kiyyallee ni beeku. Garuu immoo piraankii sirraa deeffachuuf jechani piraankii si godhe dhiifama jette guyyaa duraa jechuudha Ayyuun. Akkasuma Sumayyaanis immoo bakka erga narratti masaanuu fiddeeti anis guyyuma muraasa haala kanaan sirraa dhokadhee har'ammoo sitti deebi'ee dhiifama jetti je'een guyyaa meeqa ijji kiyyan eega jechuudha. Guyyaa meeqa tasgabbiidhaan yoom as baati jechaan jira jechuudha. Egaa namni tokko har'a aarsaa jaalalaa haga kana inniyyuu yeenee wuddi jedhee haadha manaa koo haadha ijoollee koo Sumayyaa haadha manaa koo jaalallee koo ganamaa jedhee aarsaa hedduu kaffalee mushurrummaan otoo jiru mushurrummaa isaa osoo hin xumuriin iyyuu jechuudha. Dhugaa namni tokko sargii dhaabbatee gaafa ji'a tokkollee osoo faanan taa'in yeroo inni gara ilmaan isaa yaade ilmaan koo biran deema jedhee aarsaa kana kaffale achi gahee immoo haadha ilmaan koo ishee gaddisiiteetiin jira haadha ijoollee kooti jaalallee koo ganamaati haadha manaa kooti chaalenjii hedduu waliin dabarsineerra kanaaf iyyuu immoo ishee gaddisiiseera har'a immoo saapiraayisii godhee ishee gammachiisuun qaba jedhee erga dhaqetti immoo eengadda manaa dhibamte yeroo jedhamu onneen amma kana nama jalaa bakka onneen namaa tarsaatu geessi jechuudha. Sanayyuu obsee hanga yoonaa ga'e. Amma bilbilamee jechuudha. Bilbilanii akkuma viidiyoo irraa fiduun dhiise malee viidiyoo isaa argitanii jirtu. Yeroo isheenis saafarete Saawudiyaa yeroo jedhanii Sumayyaan ijoollee ishii qabattee gara Saawudiitti saafartee yookiin immoo gara Saawudii galtee jirti gaafa jedhanii haga kanaan dhugaa Waaqayyo yeroo inni ol utaalee hanga kana seraamikii irratti gad of tokkosu baay'ee tokko nama rifachiisa jechuudha. Maalumaafiyyuu Waaqayyo isa haa fayyisu Rabbiin isa haa fayyisu dhugaa jechuun nama misgaana dhabe jechuudha. Nama dhagaatti funcaa'e jechuun namni tokko dhagaatti yoo funcaa'e yookiin dhagaatti bishaan yoo naqxee dhagaan bishaanitti nam'e yookiin itti funcaa'ame sun sanyiin baasu jechuudha.
Tasuma sanyiin baasu. Maaliif yoo jettanii Saidoon amma kana as fiigee achi fiigee jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf tattaaffii haga kana utuma godhaa jiruuti. Muudannoon kun haga kana isa mudatuun waggoota dheeraa booda nama karaa yuutuubii barree Oromoo keessaa nama feemesii ta'e Oromoo keessaa nama jajjabeessu nama hamilee namaa ta'u jabaadhaa hojjedhaa ni jijjiiramtu jedhee nama haga kana nu jajjabeessu jechuudha. Ammoo guyyaa takkittii sekendii tokko keessatti gaaf tokko piraankii tokkittiidhaan mudannoo amma kanaa ta'e humni isaa immoo rakkina kanarra ga'uunsa gadda kanarra ga'uunsa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Akkasuma namoonni baay'een namoonni waan akka kanaa hojjechuudhaaf yaaddan gara fuulduraatti jechuudha. Taphadheen deebi'aa yookiin immoo yaaleen deebi'aa jettanii tapha haga kana akka kanaatti taphattan dhugaa waaqayyoo irraa of eeggadhaan jedhanii nan sodaadha durmaayuu waan piraankii jedhamu kana jechuudha. Dhugaa namni piraankii beeku jira, namni piraankii hin beekne jira. Otoo piraankii sana gochuudhaa baateera ta'ee mudannoo namni kunillee isa mudatu ture. Namni tokko immoo ilmoo namaa hanga ilma namaa ta'etti jiruu biyya lafaa kanaa mo'achuudhaaf jiruuf jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf tattaaffii ilmi namaa godhu haa godhuyyuu malee waan kun na mudata je'ee itti yaadu dhiifama naaf godhama je'eeti. Garuu kanuma keessa darbuun ayyuun dhiifama gochuu dhiisuurraan kan ka'e piraankii kanallee isheen tole jettee fudhachuu dhiisuurraan kan ka'ate rakkoo jireenya hanga kanaa ilmoon isaa otoon argiin otoo yaaduu ji'oota 4 ol ture jechuudha. Egaa humni isaa immoo har'a yeroo gara Saa'udii galtu isatu Saa'udii aqamu amma gaa isatu Saa'udii deema moo isheetutti deebi'a moo maali gochaan gara jabina amma kanaa dhugaa waaqayyo maali nam ilmi namaa amma kana garaan namatti jabaatu maali irri bulcha yoo ta'e akka shariyaan jedhutti dhugaa akka amantii isaaniitti akka shariyaan jedhutti namoonni bakka hanga 7 fuudhuun ni danda'ama jedhama. Maali yoo fuudhe maal rakkoo qaba haa fuudhuyyuu malee inni si fuudhe yoom je'ee gadi ishii gate. Inde maayinni namni akka kanaa dhugaa waaqa maayinni namarratti raawwatu begeetaa Yesuus simaanimu dhugaanuma rifadhe onnee kiyya lamatti na tarsaate Kiristoosi akkam godhugaa namoonni viidiyoo Saudoo argitan onneen keessan isin tarsa'uu dandeessi. Dhugaa obsana dhoowwee dhugaa waaqayyooti rabbiin immoo fayyaa isaatti duraatti isa deebisu dhugaa. Maayinni hamma kana namni namarratti raawwata jedhanii takka jireenya guyyaa keessa yaadee hin beeku. Ilmi namaas akka nama lafaan marame haga kana lafatti tokka'e akka amma baatanii deeman kanatti jechuudha. Zigziganii akka nama reeffa baatu geessanii hospitaala gashan jechuudha. Hin beeku dhugaa rabbumti araara isaa fi haa godhu. Rabbiin fayyina isaa fi haa godhu. Isa haa yaaddatu rabbiini. Dhugaa ilmoo isaa toosan argisiisin rabbi waa takkaallee isa hin godhiini. Isiniin jechuun jaaladha obboleewwan kiyya dhugaa ariifadhee sassatee jechuudha. Yoom argamti yoom saapiraayisii isaa kennaa ishiif amma kana qopheesse yoom kennaa fi je'ee taa'ee toon eeguuti. Bakka viidiyoo kana arguu kiyyatti immoo baay'ee tokkoon gadde dhugaa waaqayyooti. Egaa rabbiin immoo araara haa buusu nagaa haa buusu nageenya isaanii nu haa agarsiisu isiniin jedha. Hordoftoota kiyya turtii gaarii isiniif haa ta'u viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura.